أنا حمزة كوفين ببلا إني أمريكا دفعتون دقيسة الرئيس ببلا رجع الرئيس ببلا جانكم هاي تاتي لا بيرتي كوبي كنا وسودا وشجرتون وبلبلتشون هاي تاتي سامي تسجيل دقا دياسبورا تاتي أمريكا دفعوا كنا وانو بديف جالس تيجي سنة مجول كبتيجان أنا أمريكا راجلوا كم كورة كيسة جالتين إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبليسك يا أنبياء رباتي الرافع ميغالي وأمريكا اسمتي رباتي رباتي بحر قبا فيها ركع hello garam boyu wal nudur kus jaran halkan guya wajin jirra gelen sarran jiruna dambane fanfajanu sarran Garin hori oli kabe fuldura khiyyan nagaya goda qorata khiyyan kaba ega akan gafa san qalbi takkan tae yo fedele Afrika gale tasbiti ya qalaw godu kano kanami Afrika gafa dardara radem te lafe galjita hot e segirti bi lafe gaibal humna bakabiro fitel lafe galjita manama khulab juda الرهدون نما بكجرو الدعاء أشي أولو الرهدون نما أبجوك بس بخورا خيا كم بديتهم نقوم مسجد كي تسبيح يكلو قدي سبحانه خيا قدي لا يا أبا خنرك خان كنجرو تكو أما قبض جباد تكو أما خرر في جاجة تنا جباد صلاة الدين كين الربوف تكنا خنا جباد سوني أشينسي يقول تساتي كعبة جلت اللي قال هنا فان كمنو كعبة جلت اللي قال يوفي keessatti waa afur si dabarraan abadan deebitee argachuu hin dandeettu. You can never get back in life. Waa afran kana jabeeffadhu eeggadhu tokkoffaan yeroodha. Yeroon si dabarraan abadan deebitee argachuu hin dandeettu. Nama hin taane yeroo kee kennin bakka hin taanetti yeroo ta'e hin dabarsin nama yeroo sii kenne galateeffadhu. Nama yeroo sii kenne kabaji waan guddaa sii kenne waan mallaqaanuu deebii argachuu hin dandeenye sii kenne. Lammaffaan carraadha. Atarraa carraa hedduu qabda. Carraan ta'e taarra dabartituun yoomuu deebitee argachuu hin dandeettu. har'a carraa maalii qabda carraa fayyaa qabda carraa humnaa qabda carraa daleedee argatuu danda'uu qabda carraa namaa qabda kan itti fayyadame bor yoo fayyaa qabaatte humna qabdu yoo humna qabaatte nama qabdu yoo nama qabaatte mallaqa qabdu yoo mallaqa qabaatte malan qabdu waa hedduu dhabda bor inumaa atuu asirra jirtu gaafa rabbi jeegaa namuu numa kutaa ka sadaffaa amanamummaadha amanamummaa ati waggaa meeqatti faajjee fidde duraan amana maal sinjaani kijibu sinjaani sakandii takka keessatti balleessita haduraan kijibne sakandii takka keessatti kijibdeetni kijibaadha jedhamtu haduraan waan balleessine sakandii takka keessatti balleessite inni amaanaan eegu sinjaan horii si bira kaatanii eegi icciti si bira kaatanii eegi amanamummaa kee si jalaa baanan sakandii keessatti lamuu deebiteen argattu ka afraffaa jecha kee eeggadhu jechi kee yookiin si cabsaa yookiin nama cabsa sababa jechaatiin nama meeqatu mana hidhaa jira sababa jechaatiin dunia meeqa ajaa'ibatu jira yeroo garii mana garii ajaa'iba jira nama tokkotti xiqqoo mataan dhukkubee jennaani manatti salaata jamaarraa hafeeti manas salaatee bar manas salaatee ijoolleen xixiqqoo nama bira teessee nama laaltiimi salaata akka tasaa ajaa'ibaa hogguma sida iqaamaa godhatan hidhateenilleen hoggu sana gartanii duuba warra masaajidaa dura fixee taa'e jennaan gurbaan xiqqaan abbo bar warri masaajidaa malleen finne ati fixxee jennaani namni waa beekuuf namni waan beekne wayi tokko ilma kiyya jeen namni waa beeku bara homaa sattiin taatu jeen namni waa beeku akka ajaa'ibaa dafee dha'ee lafa buusaa jee namni waan beekne garuu akkanatti harkifataa jee garte subhaanallah amri ajaa'ibaati namni kun uumaa isaa keessatti yoo rabbiin sodaanne jechoota illee laallatu jechuu garte salaata lafaan dhahee gartee dhabamsiisuu kanatu beekumsatti fudhate inni jechuu amma waa meeqa balleesse namni kun waa sadii afur gurguddaa balleesse jechuu
tokkoffaa dura obboleeyyan isaa masjida jiru sanatti humaa irra kaa'e salaatan beekanu jee lammaffaa ni kijibe sadaffaa gurbaa isaa tarbiyaa hamtuu barsiise ofiifillee gartanii duuba maasiyaa hojjete jechuu waan kana hunda walitti qabuudhaan izan namni tokko yoo gartanii anna dhukkubaa kanaafin gartanii beeytaa irra turuu dadhabee daddafee salaate yoo jedhellee yaani ilmiidha jechuu ati gurbaa keetiif qudwaa akkamii ta'uu jirta haqiiqaa kanammoo rabbi ni beeka akka ati kijibaa jirtu kijiba kanaan gurbaa kana yoo ati guddiftu xiqqeenya kan kee rabbiin gurbaa kana keessa kaa'a malee ulfina abbummaatii fi kabajaa jaalala rabbii keessa siin kaa'u laal maaliifi asaasa waan ati irratti ijaaramtee rabbi argaa jira jechuu qalbiin nama maraatu harka rabbii guddaa jirti waan ta'eef jechuu kanaaf namni tokko yoo gartanii waan tokko fakkeenya ta'uu barbaadu hattaa yoo jedhan ulamaan garii waan jedhan subhaanallah tarbiyaa keessatti yoo haalli teetii fi hojja gocha kan kee tokko tokko gaarii miti agarte dhuisi hojjedhu jaan eega dhiisuu hin dandeenye yookaan eega gartee irraa hafuu dadhabde haga rabbi si gargaaree irraa toobattutti fuula namaa duratti hin godhinii jaan gartee maaliif jennaan maasiyaa hedduu qabdi yoo qofaa kan kee hojjettu sumaaf rabbii keeti silaaftu maasiyuma kan keeti siif rabbii keeti yoo ammoo nama dura gabbaatee gartee hojjettu haadhihi jaraa'atun ala Allah rabbi irratti jagnoomu maaltu waan godha bakkan fedhetti waan fedhe ta'a jechuun kuni meeqatu sitti hidhataa jira dhalti tokko yoo hijaaba malee mana gabbaatu yoo akkasiitti silaa tottolfattee gartee nama bareeddee isiin gabbaatu nama meeqaatama gartanii mujrima meeqaatamatu fasaada kanaa fi fitnaa kana taate nama meeqatu Sheikh Hamza Jimmaa tokkoof hin dawwalaa yaa hedduu takkan jaaladhee daasporaadha jaan jaalala irraa naqabee hin dawwalaaf namni har'aan tana maaliif kan wal jaalatu jiru kana adda baafachuuf deemna ulfaadha galatooma gama viidiyoo biraa telefoona kana dhiira ta'ee fi shamara ta'e ni qulqulleeffannaa. Hello. Oh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa fayyaa alhamdulillah. Eenyu jedhu? Ililliidha? Ayyaa buletti keenya amma barnaamiji yookaan qophii nama nuti irra jirru qophii gartee waa'ee jaalalaati. Bakka lamatti qoodama. Jaalalli gartee ati na jaalatu kun jaalala qabeessi kana qulqulleeffatu adda baasinaayim. jechi egaa ati daasporaa waan taateefin sirra bilbilee kanaafin si jaaladhe. Diyaaspooraa waan na jaalatti malee waa biraatti ni majeeltu. Obboleettii kiyya rabbi obsisiifa kennu fatanaa kuftee jirta. Dhuma viidiyoo kanarratti jaalala keessa hamtuu qeebaltii qabdi. Viidiyoo gama dhumaa irratti nu daawwadhu peeji Hamza Hashim akkasumas peeji gartee obboleessi keenya Hamza Ibrahim kan jedhu irratti achi nu daawwachuu dandeessa. Ulfaadhu galatu. Mee irraan tana Hamzaa tokkoo fi bilbilaa dhiyeenya Ameerikaa dhufee jechuun dhageessa. Bilbilisa kadhumti jaalattu qaba. Daawwattoota keenya ammas bilbilameeti jira. Mee inshallah ni ilaalla. Hello, assalamu alaikum. Nagaa fayyaadha. Jirta? Eenyu sinin jen? Ana dhugoomsaa naan jaani. Ayyee taate inshallah eessarraa bilbiltan? Hamzaa kiyya Harargee irraa hin bilbila Harargee barraa hin bilbila jiran koo. Haaya taate laayivii irratti qophii kana osoo daawwachuu jirtu nu bilbilte jechuudha. Ayyee taate qophiin amma irra jirru kun akkuma agartee jirtu waa'ee jaalalaati beeyte. Jaalalli bakka lamatti kan qoodamu. Siin jaaladha beektaa fuula sooshaal miidiyaa kan gubbatee hedduu sarkaa ture Ameerikaa irraa dhufee jechuun ijoollee isaa bakki yaara dhagee ture. Ayyee dhugoomsa keenya wanti ati na jaalattee maalime? Sababni itti si jaaladhe egaa diyaaspooraa taatee Ameerikaa dhufuu kee kana waan nu baddeef jaalalti iyya sana wajjin ol qabate jechaadha. An Ameerikaa irraa galuu kan koo dhageessa na jaalatte? إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبليسك يا أنبياء رباتي الرافة ميغالي وأمريكا اسمتي Arabati? Taarifa biyya Arabati baara gubbaa fiigaa dhaqee. Hello. Hello. لا حول ولا قوة إلا بالله. نال. أمريكا الروانين قليب نجالته. أنبياء رباتي الرافة ميغالي جناس الكي تفتي بافته. لا لا وانا مو بولي نمني ساعتي أما كانت تقول جالته. أقرتني مي. وأميرا كيسنا مقال شوكو بولي وانكي. جالنا قوي كما كتاته حديث الراين بودا سنيب سوفتا. هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه بشوف ترانسي بالبلي شيء حمزة جمعتي مي داسورا بالله عليك ايه دياسبورا ايه استراليا قلت لي استراليا ما قال لي تشوفه ايه استراليا الأمة كينيا كان يعني لا والأمة كينيا كونس كيسس نمانياتا ريفيسس نمانياتا مي رب سورات ناتي مي ساين أستراليا لك مي ها سوالي كوكولف كوي هلو أما جاجار اللي بكلام قدمتي خلا كيسا ونيتي نجالتي في ماركة ميرايبس لا الجاجالتي نسجارة يا حمزة جمة يا حمزة جمة لا ايه لا كانوا نافيرته جماعة أودي حال لوكو كنا أوغانا أفيرته جماعة سنابيته جالته زيال لا ندبلتي سنجا ندبل لا كلو نقول أكسين سنجا بالله عليك إيجا ما يا أوغو تكون أبس وبلغني يروم مصيبان نمتبوه ركون غرغرا يوكا دو يروم نمتبوه إنا لله وإنا إليه راجعون جدما سنقفا في متي مصيباراتس إنا لله وإنا إليه راجعون وبلغسك يكون أنا بيجي قرتي على برا قال إيه أسترويا راجل تنانجي أكل لا كنا سافر فيروف أكن جماعة ودا قرتي كان كلو جلو كنا كنا تكلوف نابل بلامي مصيبة قد كون إننا بلغسك يا سنا فيراتي يوبر بعد سنا فيلا لا وني بتشوف منو خلاص أتمان تنا وني بيهو قبضو أمرتي حديث تكون سيما رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جرني ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نمني قرتي واسدي إفكيس ساقبو مئة إيماني لزا إيماني نأركة جان إني تكفان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ربي في رسولي قام كان كي وهندج على جالة مقبو قباتشولا توكو إني لما فا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله نما تكو ربي في جيش جالتشولا يرو جالتو كنمو إساف مالي فايداتك كسا جالتشولا بود أتمان تنا وني قرتنا جالتي مالي في لا كنا في قرتي أكسوس برشا ودا كان سيافيرو في وني برباد ديف كوني مو قرتي لكم قرو قدا سيقلي إني صدفا مالي وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم إني صدفا نمتكو قرتي لزا إيماني أرغتو رافي قرتي إرغ ربين إسلام النائس أفكني قام كفريت أتشدي بيئو جبودا أكا نمتكو إبدي كيستي دربتمو جبوت خلال نمني مياه إيماني أرغت في شيخ العقل ما بجمعها دنا نقراتي سمعن سانتنا شيرينو قلقل أكانو مسجدو كنا كوبا دنا هنو تمانو إني ما كان كنا جكوت بكرة كرا كانو ديما فيرانيو ناس فير ديما